nagaa keessanii hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii bakka jirtan hundumaatti nagaan koo inni irraa maddisinaa qaqqabu. Arramoo viidiyoo kan biraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Maali ilaallata viidiyoon koo cappuccino manuma keessatti akkamitti hojjetanii akka dhunnuudha isa isinitti agarsiisuufan dhufe. Egaa viidiyoo koo anuma faana turaan hordofaa wantoota na barbaachisu tooraan isinii naqaa. Wantooti na barbaachisan keessaa buna daakamaan isaa na barbaachisa. Bunni kamiyyuu ta'uu danda'a, garuu buna maashiniimaan tumamee qophaa'ee isa gurguramu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Buna kamiyyuu hin ta'a. Bunni na barbaachisa. Bishaan xiqqoo ishee na barbaachisa. Asii aannan danfisee qopheeffadheera. Qodaan itti rukunnu maaliif bunicha gati rukunnuu fi wanti kun baay'ee nu barbaachisa. Kana qabaachuun dirqama ta'a. Harka keenya yoo hin hojjennate sa'a dheeraa gatii nutti fudhatuuf harka keenya nu dhukkubsa. Kun haala salphaa ta'e gatii ta'eef nu barbaachisa. Kun immoo qodaan itti rukutuudha. Wanta gadi jedhetu ta'e gaariidha. Maaliif yeroo kanaa rukuttanii harca'ee wayyaa keessan naannaa keessan gatii balleessuu danda'uuf waan asii gadi intini ta'e inni hojjenne gaariidha. Egaa ani akkaataan itti hojjedhu amma nan jalqaba. Warra kana asii kaafadheetan buna kooraan jalqaba jechaadha. Jalqaba irratti maalan godha? Buna ani baay'ee hin barbaadu wanta ta'eef kanuma tokkoon godhadha. Bunni kun tokko nama baay'ee gaggeessuu danda'a. Maaliif gatii maashinichaa yeroo rukunnu baay'ee furdatuuf bunni kun tokko nama 5 hanga nama 6tti gaggeessuu danda'a. Egaa an xiqqeessuu yaala gatiin maatiin koo baay'ee hin taanee fi an ammaaf kanuman qopheessadha. Buna asittan naqadha jechuudha. Buna kana maankiyaa isa guddaadhaani tokko oli hin ta'u kuni maankiyaa guddaa tokko jechaadha. Sukkaaras immoo haaluma kanaan kana tokkoon itti naqadha jechuudha. Sukkaaris isinitti mul'ata. Kanuma tokkoon itti naqadha jechaadha. Ittaanee maal na barbaachisa? Bishaan na barbaachisan isiniin jedheera. Bishaan garuu baay'ee xiqqoo baay'een baay'istanii bishaan baay'ee xiqqoosee gootanii matti godhattu. Kun nagaa isinitti mul'ataa jira dheen abdadha. Bishaan baay'ee xiqqooseen itti godhee bishaan baay'achuu hin qabu. Warroota kana godhadheera amma hojjechuun jalqabaa jechuudha. Mul'ata deejaadha. Baay'ee geeddaramaa jira amma. Haala kana fakkaatuun raawwadheera jechaadha. Amma qodaa keessaa maalan godhaa gara kanatti geeddaradha jechaadha.
Aniga gamanumaan dhuguuf sochoofataan jira. Haala bareedaa kanaan mana keessanitti qopheessitanii yoo dhuddan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Dhugaatiin isinitti himaa baay'ee mi'aawa. Waan ajaa'ibaadha baay'ee mi'aawa. Qursii bunaas akka kanatti qabna. Haala kanaan mana keessanitti hojjetattanii akkasiin tajaajilamtan abdii guddaan qaba. Yoo jaallattan viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa. Baay'een isin jaalladhaa. Viidiyoo biraadhaan hanga deebi'ee isinitti dhufu nagaan naaf tura.